Koolaan bareeduuf kan bara 1997 koolaan balali'uu qaba jedhee qorannoo gaggeesse allaattiiwwan irratti isa kaan harkaan keessa seenee sochii kaan miilas banaa harkas akkas banaa sochoosuu gaafa jalqabu qilleensicha to'achuu jalqabe. Muka kanarraa ka'ee muka biraarra dhaqee taa'aa ture. Ijoollee fi namoonni baay'ee qilleensarra jechuudha. Lukkuu wayii ari'ee hin qabe. Miila sii hidhee girgiddaa manaa irratti akkuma sanii lukkitti kaasaa ture. KMN filannoo qulqulluu. yoo yaa harka fuun akka mirtu qabantoota daawwattoota kolbaa miidiyaa neetworkii adda qophii adda isin qabanneef neerra qophiin keenya xiinxalaa torbanii isin bira kan gahu xiinxalee barbaade maanti jira biyya keessaa maanti fa jira ogummaa akkamitti jira kan jedhu qophii adda dargaggeessaa cimaa fi qaxalee ogeessa qabannee sirrii hundeerraa yuutuubii keenya saabsiraabii godhaa nu faana tura. Akkam isin maqaan keessan eenyu? Nagaa galatoomuu maqaan kiyyaa inistiraaktarii Iyyoob Tureenaan jedhanii. Ayyee. Magaala Bulee Horaa keessa jiraadha. Ogummaa keetii fi wantoota ittiin hojjetuu jirtu kana daawwattoota kolbaa miidiyaa waliin wal barattare. Maqaa kiyya dura akkuma isin himaa ture inistiraaktarii Iyyoob Tureeti. Ani ogummaalee garaagaraa tokko neechar giftiidhaan kan waaqinaa kenneen jira kan ammoo barnootaan kan fooyyesse yeroo ammaa kana kan ittiin hojjetaa jiru yoo ta'u ogummaan an qabu ogummaa building construction technology BA isa jalqabaatiin bahee jira. Inni dabalataa immoo building electrical installation kan biroo immoo ogummaa elektiroomakaanikaalidhaanis barnoota koo kan biraa yoo ta'u sertifaayitiin kan ta'e yoo ta'u inni dabalataa immoo hojii artii garaagaraa akka yaadannoof ta'u artii ciicoo magaala Bulee Horaa fi ciicoo aanaa birbirsa Kojaa inni dabalataa immoo shafichaa aanaa hamballa waammannaati isas dabalatee baakgiraawundii galma aanaa toore yookaan galaanaa keessatti hojjechaa turee jira. Iddoo garaagaraatti ogummaa kanneen artii wal qabatee konistirakshinii wajjin wal qabatee siidaalee xixiqqaa wajjin wal qabatee laandiskeeppii lafaa wajjin wal qabatee hojii akkasii hojjenna nuti. Mee jalqaba ogummaa kana kan si kakaase barnootaan dura wanni si kakaase maal ture? Ani yeroo jalqabaa mana barumsaa osoo hin galiniin dura iyyuu daa'imummaa kiyyarraa kaasee harka kiyyaa siin naannessee gurraa don qabatin barreeffamoota harka kiyyaan barra'an maatii kiyyaaf namoota naannoo keessa dhaladhee guddadhe ajaa'ibsiisaa turan. Qubee garaagaraa gaazexaa wayii fuudhee gara ilaatti baay'ina ofi dhiyeessee waan san ilaalaa kooppii eega godheen booda deebisee sammuu kiyya keessa seef godhee achirra qubee sana boca. Jalqaba akkasi gara ila keetii dura hiiffadhe. Gara ilaatti siffadhee bakka itti siqee ilaale eegasii immoo ifirraa fageessee sammuudhaan rikool godhee yaade achi deebee qubee tokkitti san isuma san fakkeessee dhiisa. Jalqabaa wanti kun kaka'umsaas na keessatti uumeera. Inni dabalataa immoo daa'imummaa kiyya hin yaadadha. Bara 1993 kutaa lammaffaa baradha ture. Lukkuu wayii ari'ee hin qabe. Eega qabee miila sii hidhe girgiddaa manaa irratti baala sii waxxaree nafa sii kan harkisee girgiddaa irratti fiiksi godhe achumatti. Eega fiiksi godhe immoo teessoo keedhee dura taa'ee lukkitti akkuma ishiin dabdee akkuma ishiin miilli sii hidhameen mismaaraa siif asii dongoree akkuma isii hidhee dhiseen jechuudha. Akkuma sanii lukkitti kaasaa ture. Lukkuu qabdee kaatee rabdee girgiddaarra hiitee kaatee girgiddaarra taa'ee kaasa. Cilee abiddaan jiraamni cilee saniin jalqaba suuta jedhee boca isii kaan hojjedhee booda lukkitti irraa kaasee achi cinatti deebi'ee cilee sana ilaalaa kaasaa ture. Achiin booda bocoota garaagaraa baalli isii akkas jira kan jedhuun xiinxala yaalii godhaa ture yeroo sana ka aartii walii wal qabate jechuudha. Inni dabalataa immoo ijoolleen mana tokko ijaarte manni kun mana kiyyeetti yeroo daa'imummaa. Ana immoo akkasiin ijaaru. Mana 10 asiin ijaare achilleen 10 ijaare karaa walakkaa baasee bishaan wayii kophaa baasee jarkaana wayiitiin ka'ee jarkaana isaa uree IV tuubboon gulukoosiin jiraa miti. Tuubboo gulukoosii sanaan gara mana namaatti goggorsa. Saappilee irraa kaasee jechuudha. Yeruma sanaayyuu wanti diizaayin godhan sammuu kiyya keessatti uumamaa ture. Konkolaataa ijoolleen hojjetturraa adda godhee hojjedha. Mootora ijoolleen hojjetturraa adda godhee hojjedha. Yeruma sanaayyuu hojiin kalaqaa sammuu kiyya keessatti uumamaa ture.
Isa kana walii wal dabalatee naannoo bara 1997 bara 1997 waan yaadadhu keessa koolaan balali'uu qaba jedhee yaada ture. Ifi. Ofuma kiyya. Ofumaan koo. Ofuma koolaan balali'uu. Daawwattoota kolbaa miidiyaa neetwoorkii qophiin keenya akka itti fufee ta'uusaa isin beeksisaa yuutuub keenya saabskiraayib godhaa. Dargaggeessa kana immoo jabeessa waan macaa irra barattanii nu faana turaa isiniin jenna. Ishee. Koolaan balali'uu fi kan. Bara 1997 koolaan balali'uu qaba jedhee qorannoo gaggeesse allaattiiwwan irratti. Akkamiin balali'uu danda'an kan jedhu. Muka tokko naannoo keenya keessatti hin beekama taqee irraa hojjetanii dhirreedhani. Muka dhirreedhaan kana wal keessa akka cichaa godhee hojjedhee kaartoonii keessaa galchee akka koolaatti sheeppii koolaatti koola allaattiitti sheeppii isaa itti baase. Bocatti eega baaseen booda waan kana yoo akkas sochoosee ilaalu lafarra qilleensi isaa hammam akka ta'e ilaale. Humna kiyyaan ol ta'e gaafa akkas godhu. Humna kiyyaa ol taanaan maal godhe muka gabaabaa wayii yaabee ashubaa warqichaa kana walii qabee tuulee istireetii muka saniitiin dugda kiyyarra koolicha kaa hidhadhe kaan harkas keessa galchee kanallee keessa harka galchee akka beektaa waan nama boorsaa wayii qabatee jira miti. Akkana gaafaan sochoosu mukicharraa of gallakkisee yoo dhufe maal ta'a ashubaarra bu'aa waan ta'eef hin miidhamu kan jedhuun sochoosu gaafan jalqabu gadhiisiisaa of suuta hidhee gadhiiseef sochii qilleensa itti harkifadhu suniin qaami kiyya hamma ta'e to'atame suuta hidhee dhufee ashubaa kaanirra bu'e. Kanaafuu marsatti aanu maal godhuu qabaa maaltu na rakkise waan jedhu taa'ee yaada ture. Kutaa jaaffaa baradhaa yaadadha sirriitti. Maaltu na rakkise seeti yeroo sana. Hidha kiyyaa gadi. Mudhii kiyyaa gara gadi jechuudha. Ulfaatiin na guddatu ture. Akkan deemee balali'uu hin dandeenyeef kana rakkisaa ture mudhii kiyyaa gadi baay'ee ulfaata. Inni kun sochii qilleensa harkisuu fi hamma koolicha an sochoosan waliin wal madaaleera. Qilleensicha waliin. Kun garuu maal ta'a? Gara gadi waan rarra'uuf qilleensichi an sochoosu sun haga an barbaade sanaaf ol na fuudhuu hin dandeenye. Saniif suuta hidhee gara lafaan na fide. Egasii marsatti aanu yaalii godhe. Baala isaa bal'isuu qaba kan jedhu. Erga amma yaalii goote laana lafa buuteen booda. Erga lafa bu'ee yoo bal'ise wanti kun naa salphachuu danda'a kan jedhu. Naa salphachuu danda'a. Miila kiyyas baachuu danda'a qilleensichi kuni. Wanti kun bal'achuu qaba waan jedhu keessa galee in xiinxale marsatti aanu. Kaan lafa kaa'ee in jalqabe bal'ise. Eega bal'isee booda mukarra ba'ee asirra hidhadhe. Asirra hidhee isa kaan harkaan keessa seenee sochii kaan miilas banaa harkas akkas banaa sochoosuu gaafan jalqabu qilleensicha to'achuu jalqabe. Muka tokkorraa hanga muka tokko in yaadadha sirriitti meetira tarkaaffii miila kiyyaatti yeroo sana jechuudha. Barataa kutaa 5ffaa ture. Meetira akkam ta'e jechuudha. Tarkaaffii miila kiyyaa yeroo sanaan 21. 21 jechuudha. Muka kanarraa ka'ee muka biraarra dhaqee taa'aa ture. Ijoollee fi namoonni baay'een qilleensarra jechuudha qilleensarra. Ijoolleen hedduun yeroo sana na bira turte kaayee jedhaa turan namoota hedduun namni tokko tokkoon bu'a. Waan bu'aniif hin beeku garuu naan galu. Buutee miidhanta fayyadamu. Hin bu'anii namoota tokko tokko ammoo kaayee balali'ee bakka biyyaa taree naan jedhaa turan. Waan sanii qaama na jabeessullee argine yeroo sana. Kaayyoon keeti maal ture gaafa muka akka qilleensa balali'ettee yaaddu kana. Yeroo sana waan yaadaa ture jira. Xayyaarri akkamii balali'uu jalqabee wanni jedhu sammuu keessa na jira. Xayyaarri akkamii balali'uu danda'e kan jedhu tokko. Lammaffaa immoo allaattiirra xiinxallee fudhataa ture ammaa fi qilleensarra hamma ta'e tokkoon sochoone. Yaada jedhuun na keessa uumamaa ture. Ijoollee olii yoo taa'u ijoolleen kun hin taphatti an taa'ee mataa qabadhee akkas taa'aa oola. Waan sana fiduu waan barbaade waan yaada tokko haga bira ga'utti sammuun boqonnaa na argatu waan ta'eef. Waan san waan yaaduuf ka'ee deemuu qaba qilleensarra waan jedhu waan san yaadaa ture. Itti aansuudhaan qilleensarra deemuu sun ta'in xayyaara hojjedhee ofumaa socho'uu qabaa isa jedhu yaadaa ture yeroo sana jechuudha. Qaamni na jajjabeessu hin jiru yeroo sanatti dhiyaate namni keenya harka rukutee waan ajaa'ibaa jedhee hin maadeffata. Eega maadeffate immoo hiikkatti kennuu hin danda'u. Mucaan kun maaltu isa keessa jira namni jedhee hubatu hin jiru. Maybe akka tasa namni galateeffadhu waaqayyo lubbuu isaanii jannatatti haa qananiisu jedha. Abbaa keenyaa Ayyeleessaa fa'i dhugaa nama guddaa naaf ture. Nama guddaa naaf ture. Nutti dhiyaatanii baay'ee nu gorsaa turanii namaanis wal nu barsiisaa turanii nama kana deeggaraadha turanii namuma isaan dhaga'uu dhabne malee qaamaan
qilleensa mokonii isaa dhaladhee qaamaan hanga bulee warra dhufanii namaa wal nu barsiisaa turanii namoonni sun lafa kaasuu yoo baatan iyyuu yeroo sanaaf namni sun waan isarraa eeggamu godheera. Dabtara darzana tokko naa biteera. Boqachuu isaanii baay'ee garaan kiyya osoo gadduutu. Yeroo sana namni akkasanii osoo jiraate influensi godhee gaafa nu jajjabeessee jiraate waan guddaa sadarkaa guddaa gahuu dandeenya jedhee yaada. Garuu ammas fedhii waaqaa yoo jiraatte bakka yaadame tokko gahuu hin dandeenye jedhee yaada. Isa kana ture. Isa kana ture konkolaataa ofiif hojjedha. Ijoolleen kartoonii duwwaadhaan hojjettee kaastu anammoo diinamoo barbaade diinamoon akkasiin ofumaan sochootu godhaa ture. Yeroo konkolaataa hojjedhe. Yeroo san kutaa shan baratte? Yeroo san kutaa shan baradhe. Baruma sana keessa Peeruu, Hoolaand, Honduraasii fi Yuunaayitid Isteetii mana barumsaa 65 kan biyya alaa olii Itoophiyaa bakka bu'ee karaa yuuneeniitiin fakkii wayiitiin dorgomee ture. Fakkii wayiitiin dorgomee ture sadarkaa argadhee ture wanta sana. Gaafa san sadarkaa meeqaffaa baate? Sadarkaa tokkoffaa argadhee ture gaafa sana. Intala warra Honduraasii lammaffaa argatte Darliin Kaarolina Roomaas jedhamti. Isiin sadarkaa lammaffaa argatte. Ergasii immoo badhaasni wayii nu ergamee ture. Badhaasni yeroo sana warri yeroo sana ture. Kadhannaa itti godhuun ooludhee yaada. Wanta harka nu bira ga'e eegeedha. Mataan achumatti hafe. Badhaasni wayii akka dhufe yeroo dhagaa. Maal harka sin dhaqqanne jechuudha? Wanta harka nu dhaqqabe wanta nu madaalus miti ogummaa keenyas madaaluu miti waadaa galames waliin waa wal fakkaatu miti. Inni jiru wanni guddaan ilmi namaa daa'imummaa isaarraa kaasee waaqayyo waan isa keessatti seef inni godhu jira. Garuu environmental keeziidhaan qabamee achitti hafu jira. Akkuma godhee caccabsee kan bahu jira. Namoonni mul'ata qaban hedduun nuun duuba jiran. Namoonni dandeettii qaban hedduun nuun duuba jiran. Qaama isaan sappoorti godhu dhabuurraa kan ka'e karaa ogummaa isaan qabanu sanaan qaama isaan hubatu dhabuurraa kan ka'e duuba kan hafan abdii kan kutatan mana shiishaa saabuu dhugaatii garaagaraatiif of saaxilanii kan miidhaman hedduun jiraachuu ni malu. Namoonni dandeettii qaban jechuudha. Abdii kutannaa keessa galanii jechuudha. Kanaafuu yeroo sanaayyuu xiqqeennummaa keerraa kaasee wanti gugurdaan na keessa jira ture. Na keessa jira ture. Ergasii immoo akkuma guddataa dhufeen barnoota koo akkuma xumureen building electrical installationidhaan barnoota koo yeroo jalqabaa hin xumure installationii itti aansuudhaan hojii artii yeroo sana hojii artii waluma faana qabadhee hojjetaa ture. Namoota tokko shamarran tokko yoo gaafadhu isaanuma laalee fuula isaanii kaasee gaafan suuraa ergu dhimma adeeffatti durri siin jibbina naan hin jettu. Daawwattoota keenya kun qophii hixinxilaati. Hixinxila jechuun waan tokko barbaadanii biraan bahuu fi wanta jiru ammoo barbaadanii dirqama kana jira waan jedhamudha. Hixinxila keenya keessatti wantoota bacaa baratu jira, dhaggeeffatu jira dargaggeessa. Kanarraati egaa daawwattoota keenya bakka bareedaa kanaaf hawwataa kana kan nu qopheesse bakka bashannanaa fi iddoo bashannanaa kan ta'e Arbichoo isaadha. Iddoon argama isaa jechuudha bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa. Goroo guddina ganda Bulee Qanyaa keessatti argama. Wantoota dhugaatii bashannanaaf argata isiniin jenna. Nu hordofaa YouTube keenya subscribe godhaa isiniin jenna. Ogummaan keetii jalqabaa kan ifas si baasee hanamsi deeggaruu jalqabee amma hambaate bulchiinsa magaalaa Bulee Horaatiif iddoo garaagaraatti wantoota garaagaraa kakaasuu jirta akkuma reefi kana kaa'ache inni jalqabaa isa kam ture? Inni jalqabaa jalqabaa gatii tokko kaffaluuf wakaroorsi. Waan sadi jira. If you can plan, you can control it. If you can control it, you can manage it. Wanta jedhamu jira. Yoo karoorsite to'atta. Yoo karoorsite waan karoorsite sana hin to'atta. Erga to'atte immoo hin bulchita. Risoorsiin akkana keessa jiru hubadhu. Akkami gabaa baasuu qaba kan jedhu. Yaalis godheera. Ogummaa kiyyaan akka namoonni hedduun na deeggaran dhuunfaanis gaaffii garaagaraa xalayaanis gaafadhee jira. Yeroo tokko kalaqa teeknooloojii gara 9 barreessee xalayaadhaan xalayaa 500 qopheesse. Namoota irraa deeggarsa akka argadhuuf qarshii 500 duwwaa na deeggaraa argannoo hanga 9 wayii qabaa jedhee maqaa argannoo sanaa tarreessee hin gaafadhe deeggarsa nama 500. Nama 500f xalayaa qooduun deeggarsa hagam akka nama dadhabsiisu yaadi. Baajaajii kaffalee naanna'ee gamana isaanii deemaa qaamaan itti dhiyaadhe kan kennes jira. Isa sana keessa waan si ajaa'ibu
namoota 15 kan deebii naa kenne nama 500 keessaa nama 15 Okay. nama 15 sana keessaa qarshii xiqqaadha. Qarshii gara 11,000 akkas deeggarsa argadhe jechuudha. Sa'aatii san Ta'ee laalee kanaanis namni na deeggaru hin jiru waan ta'eef waan tokko murteeffadhe. Waggaa 3 wal faana aarsaa kafalee of beeksisuu qaba jedhe. Aarsaa Waggaa kaffalee waggaa 3 of beeksisuu qaba. Qarshiin yoo dhufe qarshiin yoo dhufuu baatellee an dirqama of beeksisuuf dirqaman qaba jedhe. yoo beekamte argadhe warra bu'atte. Warra bu'aa jedhe abdii waan godheef waggaa 3 promotion time jedhe murteessuufiif. Waggaa 3 kana keessatti galiin yoo dhufe welcome. Galiin yoo dhufe yoo dhufuu baatellee garuu wanta qulqullina qabuuf waan midhaagu tokko hojjedhe daawwattoota harkisuuf beeksifachuu bakka turtiin kun anaaf amma waggaa 3ffaa keessa jira. Waggaa 3ffaa amma. Waggaa 3ffaa naannoo ji'a 7ffaa keessa jira. Erga galii argatu hin gaddamu promotion. Promotion time dha ammas naaf. Ammas. Promotion time dha yeroon kun naaf. Maan godhe seete? Deeggarsa namoota gaafadheen galii argachuu akka hin dandeenye eega amanee booda. Deeggarsa namoota gaafadhu kaan ofirraa cufe. Deeggarsa namoota ofirraa cufee abdii kutadhe marraa argachuu hin jiru karaa deeggarsaatiin jette. Kaardii qarshii 2,000 guutadhe bilbila kiyyatti. Okay, shee. Qarshii 2,000 guute maqaa namoota bilbila kiyya keessa jiranu asuma keessaa baasee heeloo nagaa jirtu fayyaa keessanii akkam sookettiin gubatee hin jira isiniif sirreessa diishiin socho'ee hin jira qalamiin manaa hin jira isinii dibaa hojii chaakis isiniif hojjedhaa ogummaa na bira jirtu hundasaa taappeellaa isinii barreessa bilbilaan nama hunda gaafachuu jalqabe. Ofuma keetuun. Ofuma kiyya bakka of gabaa baasuuf amma bakka murteeffadhe waan ta'eef namoota hedduu gaafachuu jalqabe. Eegasii torban tokko keessa waan hin daganne keessa hanga qarshii 40,000 hojjedhe. Torban tokko keessa. Torban tokko keessatti. Mindaan kiyya ji'atti yeroo sana 6,193 yeroo san ajjeetti argatu. Gara beekuma ofirraa. Torbaanitti osoo nyaadhee dhugu ka hojjettoota na waliin hojjetan kaffaluun ala jechuudha. Qarshii qulqullina qabu ka akkaawuntii kiyya gubbaa kuufame qarshii 40,000. Guyyaa ta'e akkaawuntii kiyya keessa qarshii 40,000 ta'uu isaa egaa argee booda irrifadheen iyyuu. Ajaa'ib. Eegasii yoo jabaannee hojjenne ispoonsarii keenya nuuma mataa keenya jedhe. Nuuma mataa keenya jedhe. Achi booda systematic planning approach wayii create godhe. Leestiroo ijoollee jalqabsiise. Ofuma keetu amma hojii uumuu jalqabde. Hojii uumuu jalqabe. Leestiroo qalamii ofii dhiyeesse ijoollee kenna leestiroo. Maatiraalee hojii isaa ifii. Maatiraalee qalamii maanii isaanitti dhiyeessa ijoolleef kenna. Leestiroo ijoollee kenna waa irra dhaabbatanullee qopheesse ijoolleef kennaa ture. Eegas ijoolleen tun qarshii sana marsa jalqabaa jechuudha. Torbaanii qarshii 500 naa galchaa turte. Ofillee irraa fayyadama. Ofillee qobii qarshii 300 buufatti. Anaaf 500 galchiti. Ana immoo kana keessa isaaniifillee waan tokko tokko seef cinaa godhee ofillee qobii wayii torbaanii gala. Nama 12. Nama 12. Qarshii 6,000 gala torbaanitti. Hojii nama 12 bantee torbanitti qarshii 6,000 gala 500. Torbaanii ammoo qobii qarshii 4,000 buuse. 2,000 ta'e immoo ijoollee kanaaf dhukkubuu dandeetti waan ta'eef rakkachuu dandeetti waan ta'eef ijoollee kanaaf deeggarsaa fedhee akkaawuntii isaanii irra keeyaaf. Akkasiin itti fuufnee galiin olaanaan dhufuu jalqabe ofuma isaatii. Galii olaanaan dhufuu jalqabnaan 1,000 galchuu jalqabne torbaanitti. Torbaan tokko qarshii 12,000 galii ta'a. Kana keessa qubii kiyyaanis maan godham ol guddisa gaa upgrade godha. Ijoolleen guyyaa guyyaadhaan 300 buufatti qubii isaanillee nyaatanii guyyaa guyyaadhaan jechuudha. 300 buufatanii torbaanitti jechuudha. Isaan qubii argatanii anillee qubii kiyyaa gara 8,000 ol sikse. Argas ijoollee kaa walii hojjetaa turre dhumarratti ijoolleen qarshiin walii sassaabamee jira akka qubii keenyas waan jennaan eebbise sagantaa qopheessine ijoolleefis gara qarshii 150 kan isaan kuufatanii jechuudha. Kan isaan kuufatan qarshii 150 itti kennee qoodadhaa jedhanii of biraa gaggeesse. Ergas immoo maal godhe maal godhuu qaba leestiroo kana bifa kanaa itti fuufuu qabanii kan jedhu yaade. Maashinii leestiroo kophee ofiisaa dhiqee ofuma isaa gogsee
Elemii ofiisaatii dibu maashinii san kireetti godha. Teknooloojii sana parsantii 95 irra dhaqqabeera. Piroopoozaalii isa xumuree jechuudha. Ammaa kana jechuudha. Xumuree jira. Ijoollee kana bifa kanaan yoo maashiniin kun ba'e namni tokko isa tokko irratti namni 5 isa tokko irratti hojjechuu danda'a. Tajaajila garaagaraatiin na maashinichi. Tajaajila garaagaraatiin. Ofii dhiqee ka'eetii gogsa. Ofii dhiqee gogsa. Tokko. Lammaffaa immoo isumattuu deebi'ee bifa kaafteriyaa fayyadamta. Galgalammoo ofuma socho'ee gala. Ifuma haala socho'ee gala. Socho'ee gala. Amma maarra jira? Inni dabalataa maashinichi hanga tajaajila 10 olii kenna si'a tokkotti jechuudha. Isa kaan inni kun kalaqa waan ta'eef yaada bal'aa kaasuu hin barbaadu waan ta'eef hojjennee yoo baasne gara duraatti kaayyoo qabda. Hojjennee maashinicha kana yoo kompiliit goonee baasnee ijoollee kana carraa hojii uumameef turizimiif oola waan si ajaa'ibu keessa jechuudha. Isa kana olii wal qabate hojii babal'aa karoorsaa ture. Turtiin kunis piroomooshin taa'inidha. Ammas piroomooshin taa'inidha. KMN filannoo qulqulluu.